Hayyi akkam jirtu kabajamtootaaf daawwattoota viidiyoo kana daawwataa jirtan martinuu. Kun Ermii Naabaawaa Tiyuubiidha. YouTube chaanaalii kana irratti qophiiwwan dinqisiisoo, barsiisoo, bashannansiisoo fi qophiiwwan miidhagoo garaagaraa qabadhee dhufaa jira. Kanaaf YouTube kana subscribe, like, share gochuu hin dagatinaa. Qophii kiyyaa har'aa dhiira yeroo jalqabaaf ulfaa irratti xiyyeeffata. Hamma dhumaatti daawwadhaa. Maqaan isaa Toomaas Beetii jedhama. Nama biyya Jarmaniiti. Jalqaba durba turte. Garuu dubartummaa ishee waan hin feeneef dubartummaa irraa gargaarsa ogeessa yaalaatiin hormoonii fudhachuun areeda baastee gara dhiiraatti of geeddarte. Garuu maal godha? Akka tasaa ta'ee dhugaan bakkee ba'e. Irra keessa of jijjiiruun keessa hin ta'u. Saayila ishee jijjiiruun dura quunnamtii saalaa raawwattee turte. Ogeessonni ammoo waan gadameessa keessatti dhiisaniif dhiiratti yoo of jijjiirte illee ni ulfoofte. Inni kunis dhiira yeroo jalqabaaf ulfaa'e jedhamee Awurooppaa keessatti raajeffatame. Barri amma keessa jirru kun bara namoonni hedduun itti of jibban fakkaata. Namni dhiira ta'ee uumamuun yookiin dhalaa taatee uumamuun cubbuu miti. Namas hin gaabbisiisu. Sababni isaa inni nu uume Waaqayyo beekaadha. Dhiira yookiin dhalaa ta'anii akka gara biyya lafaa kanaa dhufaniif akeeka Waaqayyoo keessa kan jirudha. Esoon 2:10. Haa ta'u iyyuu malee dhiirri dhiira ta'ee dhalachuutti kan hin gammanne yookiin dubartiin dhalaa ta'anii dhalachuu isaanii kan hin fudhanne akkasumas kan hin jaallanne ni jiru. Dhiirota dubartii ta'uu hawwu, dubartiinis dhiira ta'uu hawwiti. Hawwiin immoo cubbuu dhalti. Akkuma jedhamu isaan kun mana yaalaa dhaquun koorniyaa dhiiraa irraa gara dubartiitti, dhalaa irraa immoo gara dhiiraatti jijjiirratu. Kun immoo cubbuudha. Walumaa galatti ilmaan namaa boqonnaa dhabeera. Of ilaales gammachuu dhabeera. Isa kanaaf garuu misiraachoon jira. Burqaa boqonnaaf gammachuu kan ta'e gara Kiristoos kan ilaallatan, kan isa dhaga'anii fi isaaf abboomaman inni furii isaaniiti. Akkasumas boqonnaa fi gammachuu ni kennaaf. Hanga dhumaatti obsaan waan na daawwattaniif galatooma.